Akkam nagaa fayyaa. Baga nagaan gara chaanelii kiyyaa dhuftan. Hadda hibboo isinitti mul'isa. Hibboon tapha. Hibboo akkamitti taphatanii fi seera isaa isinitti hima. The person that is asking the question is going to say hibboo. The person that's answering is going to say hibbib. And then the person that's asking will ask the question, will ask the hibboo, and they're going to say bekinahim, which means think and tell me. Then the person that is answering the question will say sokadda koradda, which means that he's thinking and he's going to ask the person a question. And the person is going to give them some clue and hints to get the answer of the hibboo. Then, if they still do not answer, then they will name a state, a city, a town, or any country. And then the person is going to say, they're going to say, for example, if I said Minnesota, then that person is going to say Minnesota kiyas hugugaddu, which means Minnesota, come closer to me. And then it's going to say Ka'ati walalte, and he's going to answer the question. And he's going to tell them, and that person is going to tell the answer of the question. For example, if the answer was a duck, then that person would say, Ka'ati walalte lukul, which means, Ka'ati walalte dakieda, which means that the one that you did not answer that. The one that you didn't understand was a duck, which is the answer. Namni ka gaafatu hibboo je'ee jalqaba. Namni ka deebisu hibbib ja'a. Namni ka gaafatu gaafii gaafatee bekinahim ja'a. Namni ka deebisu sokadda qoradha ja'a. Sokadda qoradhuun yaadee deebisa. Yoo hin beekne biyya himaaf. Biyya furatanii as hugugadhu jedhan. Deebii namni san hin arganne itti himani. Hibboo, hibbib. Ilkaan hin qabu, dheedhii nyaachuu hin dadhabu. Bekinahim. Sokadda qoradha. Sokadda qoradha. Mana gala moo ala gala? Bakka abbaan kaaye. Lukkudha. Hibboo. Hibbib. Foon lafee hin qabne, lafee foon hin qabne bekinahim. Sokadda qoradha. Sokaddu qoradha. Mana gala moo ala gala? Lamaanuu. Hin beeku. Biyya naa kenni. Oromiyaa si kenna. Hayyee. Oromiyaa kiyya as gugaddu. Ka'ati wallaaltee arrabaa fi ilkaan. Akka viidiyoo kana irraa barattan abdii qaba. Hibboo maatii keessan waliin taphadhaa. Yeroo itti aanu haga walitti deebinutti nagaannaa tura. Thanks for watching. Galatoma. Don't forget to subscribe and turn on your notifications so you get notified whenever I post another video.